aadaa si buufadhee jedhe dhugaa isaati maal soba maalii qaba kunis dhugaa isa dubbate. Biyya gargarii ka taa'uun saalfatu kalaalus saalfataa jedhan sabni isiniin qaana'aa jira isiniin saalfataa jira maqaa gurguddaa baattanii gaafa sobaaf jiga baatan gaafa shiraaf jila taatan sabni isinitti qaana'a isiniin qaana'a jaarii warra booyi wajji isin boochiftu of keessaa baasaa isa jaarii iyyisiiftu jira isa jaarii boochiftu jira waan hawwuu itti deebi'uu barbaadutu jira isinis sirna san barbaaddanii sirna inni lallabuuf saniif taatanii sana jechuun bar sirna dhiiga fi lafee uummataa irra dhaabbatee garee muraasa ol fuudhee agarsiise sana hawwuu jechuudha. Maaf dhugaadhaan faallaa dhaabbatta? Haalli Itoophiyaan har'a keessa jirtu haalli biyyi kun har'a keessa jirtu dhugumatti kan nama boochisu ija saaqadhaa ilaalaa manzaraa keessan jijjiirradhaa fedhii dhuunfaa hinaaffaa jibba duchaa kana keessaa bayaa.